Daawwattoonni chaanaalii baadiyyaatu baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftanii viidiyoo kana keessatti immoo kan ilaallu Microsoft Office yookaan immoo Microsoft Package akkamitti install godhanaadha. Microsoft Package warri jennuun kan akka Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Access ka jennuun jechuudha. Isaan kana guutuu akkamitti install godhanna kan jedhudha. Package tokko keessa jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf anammaaf asirraa Microsoft Package qaba yookaan immoo Microsoft Office 2010 jechuudha. Warri kan biraas qabdan rakkina qabu waan ta'eef steppiinsaa baay'ee garaagarummaan qabu install waliin goonaa jechaadha. So isa kana eessaa arganna kan jettaniif immoo setup isaa argachuudhaaf viidiyoo kana jala gadi buutanii description keessa linkii isaa isinii kaa'een jira, achi dhaqxanii argachuu ni dandeessu. Erga buufattanii booddee asirraa akkuma argitan kana amma nan qaba. Folder kana akkuma baneen isa kanatu jira jechaadha. Isa kanan double click godhaa jechaadha. User control osin gaafate yes jettuuni amma jalqabaa jira jechaadha. Extracting file jechaa jira, xiqqoo eegdu. Jalqabaa jira, iddoo kana amma ga'utti turuu mala. Sana booda asitti accept kan jedhu kana license kana tick gootu. Sana booda continue jettuuni asitti waan lama isinii fida. Kana jechuun install na hoo jettanii kallattumaan Microsoft Office kana fe'aa jechaadha. Customize jechuun immoo kan dura qabdan akkuma jirutti isinii dhiise kanas akka haaraatti isinii fe'aa jechaadha. Fakkeenyaaf namoonni wal faana 2007 fi 2010 fayyadaman jiraachuu danda'u. Gaafa sana lachuu ni tursiisaa jechaadha. Kana jechuun lachuu koompitara keessan irratti isinii fe'aa jechaadha. Customize garuu yeroo baay'ee lachuu fe'uun badaa garaagarummaa hin qabaatu. Koompitara garaagaraa irratti fe'uu ni danda'ama jechaadha. Ammaaf ani install na'uun jedhaanii jechuudha. Yeroo jalqabaatiif ani install godhachaa jiras waan ta'eef kanaaf install na'u kan jedhu kan irratti click gootu. Erga click gootanii booda kun asii ka'ee hamma iddoo kanaatti akka deemutti eeguu qabdu jechuudha. Turuu mala waan ta'eef install na'u jettanii maal akkasiniin jedhu yoo ajaja addaa isinii fide sanas eegdanii deemuu qabdu jechuudha. Haala kanaan install godhannaa jechuudha. Hanga dhumaatti eeguu qabna. Complete your office experience. Xumuree jira jechuudha. Install godheera. Sana booda close jettuuni. Amma isa kanas ni cufnaa itti fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf Word banuu yoo barbaadan start jettuuni asirratti tarraanii jiru jechuudha. Yoo akka kanatti isinii dhufuu baate immoo xiqqoo gadi buutu Microsoft Office ka jedhu folderri tokko ni jira. Iddoo kanatti jechuudha. Sana booda hundi isaaniitu as jalatti tarraanii jiru. Yoo barbaadan immoo Word yoo fayyadamuu barbaadan Word jettanii search gootu. Sana booda Microsoft Office Word 2010 jedhee dhufa. Excel yoo barbaadan immoo Excel jettanii search gootu. PowerPoint yoo barbaadan PowerPoint jettanii search gootu jechuudha. So haala kanaan nu dhufaa jechuudha. Haala kanaan install goona. Yoo installation isaa isin dhibe yookaan immoo wanni addaa tokko isin mudate commentii jala nu kaa'uu hin dagatina. Waan daawwattaniif guddaa galatooma. Hiriyoota keessaniif garuu share gochuu akka hin irraanfanne viidiyoo biraatii walitti deebina.